North Korean leader Kim Jong-un said an elevated U.S. security partnership with South Korea and Japan poses a grave threat to his country. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un Ameerikaaf ergaa du'aa dhaamaniiru. Shaakala waraanaa USA Kooriyaa Kibbaa fi Jaappaan taasisaniif sodaa homaa akka hin qabne ibsani. Yoo barbaachisaa ta'es boombii niwukilaraa mataa isaanii gubbaatti dhoosuu akka danda'an akeekkachiisaniiru. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un tumsi waraanaa biyyoota sadeen Ameerikaa, Jaappaan fi Kooriyaa Kibbaa gidduutti taasifamu naannicha keessatti wal-dhabdee kaasuu qeeqaniiru. Humna niwukilaraa daran guddisuu dabalatee tarkaanfiiwwan farra kanaa akka fudhatan dhaadataniiru. Kim akka jedhanitti Ameerikaan qabeenya tarsiimoo niwukilaraa shaakala waraanaa fi tumsi waraanaa Jaappaan fi Kooriyaa Kibbaa waliin taasiftu madaallii waraanaa naannichaa keessatti akka hin uumne affeeruun naannoo nageenya qabu irratti qormaata guddaa kaasaa jira jechuun miidiyaa mootummaatti himaniiru. Kim Jong-un Kooriyaan Kaabaa haala naannichaa irratti wal-dhabdee hin barbaachifne warra kaasan adabbii gahaa ni kenniti jedhani. Akkasumas madaallii waraanaa naannichaa mirkaneessuuf tarkaanfii itti fufiinsa qabu ni fudhatti. Kim dilbata darbe guyyaa hundeeffama raayyaa ittisa biyyaa yaadachuuf ministeera ittisaa waliin daawwannaa taasisaniiru. Nuti sodaa USS ta'ee biyyoota dhiyaa hin qabnu. Kim Jong-un itti dabaluun humna niwukilaraa kiiloomeetira dheeraa ardii qaxxaamuruun waan ajajame hojjechuu danda'u qabnas jechuun akeekkachiisaniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jimaata darbe muummicha ministeera Jaappaan Shigeru Ishiba waliin erga wal mari'atanii booda Kooriyaa Kaabaa waliin hariiroo akka qabaatan himaniiru. Sababbiin isaas Kooriyaa Kaabaa sagantaa niwukilaraa ishee irratti yaaddoo qaban ibsaniiru. Tiraamp gurbaan Kooriyaa Kaabaa kun addunyaaf yaaddoo waan ta'eef dhaabsisuu qabna jedheera. Yaa ta'u malee Kim imaammata hin raafamne humna niwukilaraa caalatti guddisuu irra deebi'anii qulqulleessaniiru. Lola Raashaan Yuukireen waliin taasifte ilaalchisee Kim akka jedhani waraanni fi uummanni Kooriyaa Kaabaa hafuura waliigaltee tumsa tarsiimoo bal'aa Kooriyaa Kaabaa fi Raashaa gidduu jiru eeguun kaayyoo haqa waraanaa fi uummanni Raashaa abbaa biyyummaa nageenya fi qulqullina naannoo isaanii akka ittisan yeroo hundaan ni deeggaru ni jajjabeessus jedhaniiru. Dabalataanis deeggarsa waraanaa Raashaaf kennan cimsanii kan itti fufan ta'uu mirkaneessaniiru. Ji'a darbe Kooriyaan Kibbaa loltoonni Kooriyaa Kaabaa gara 11,000tti dhiyaatan kanneen waraana waggoota 3f ergaman dabalate loltoota dabalataa gara Raashaa erguuf qophaa'uu ishee mirkaneessiteetti. CNN odeeffannoo wiixataa irraa baaseen akka jedhutti Kooriyaan Kaabaa ammas sochii waraanaa Kooriyaan Kibbaa bara kana Ameerikaa waliin taasiftu qeequun tarkaanfiiwwan weerara bu'aa hin qabne akka gochaa jiran akeekkachiisteetti. Yeroo jeequmsa siyaasatiin sagantaan dippiloomaasii haqamaa jiru kanatti shaakala waraanaa yeroo kamiyyuu cimaa ta'e raawwachuu isaanii akkamitti akka fudhannu namni kamiyyuu salphaatti tilmaamuu ni danda'a jechuun doorsisaniiru. Sochiin diddaa Falastiin humnoonni Israa'el guutummaatti koriidarii Naaziriim keessaa ba'uun isaanii akka injifannootti kabajuun waraana duguuggaa sanyii ji'oota 15f uummata Gaazaa irratti gaggeesse keessatti galma labsame galmaan ga'uu dadhabuun mootummaa koloneeffataa Israa'eliif kufaatii biraa ta'uu ibseera. Hamaas ibsa dilbata darbe kenneen akka jedhetti loltoonni Israa'el guutummaatti koriidarii Naaziriim keessaa ba'uun isaa kaayyoon waraanaan uummata Falastiin balleessuu galmaan ga'uu akka dadhabe agarsiisa jechuun ibse. Itti fufuun Hamaas lammiilee Falasxiinotaa qe'ee isaanii irraa buqqaan gara qe'ee isaaniitti deebi'uuf waljijjiirraan hidhamtoota ifaatti jiru kun soba ta'uuf muummichi ministeera Israa'el Biniyaamin Netanyahuun waa'ee injifannoo Gaazaa irratti galmeesse kan mormu ta'uu ibseera. Gaazaan lafa harka uummata ishee fi qabsaa'ota isheetiin bilisoomte weerartoota garboonfattoota fi humna lafaa kamiifuu harkan kennitu jechuun dabalee ibseera. Gama biraan ammoo koreen diddaa uummataa humnoonni Israa'el koriidarii Naaziriim keessaa ba'uun isaanii mallattoo injifannoo saba Falasxiinii fi diddaa piroojeektoota Ameerikaa Tsiyonistii irratti galmeessise jechuun ibsaniiru. Waraanni diinaa koriidarii Naaziriim keessaa ba'uun uummata keenya fi gamtaa diddaa haamilee isaaniif injifannoo ta'e sheekoo warra finxaaleyyii Tsiyonistootaa ni balleessa jedhaniiru. Waraanni Israa'el koriidarii Naaziriim keessaa ba'uun isaa Falasxiinonni lafa isaanii keessatti akka hafan kan mirkaneesse yoo ta'u jabina namoota Gaazaa keessa jiranii fuulduratti piroojeektoonni buqqa'insaa fashalaa'uu isaanii dabalaniiru. Erga Hamaas waraanni Israa'el koriidarii Naaziriim keessaa ba'uu isaa beeksisee booda humnoonni poolisii dhangala'aa lammiilee Falasxiin keessa qaxxaamuran bulchuuf gara naannoo sanaatti bobbaafameera.
buufanni waraanaa Naaziriim koriidarii humnoonni koloneeffataa Israa'el akka mala buqqa'insa dhaabbatan Falasxiinota kutaalee kaaba Gaazaa irraa dirqisiisuuf uumame ture. Haa ta'u malee duguuggaa sanyii ji'oota 15 oliif erga ture booda amma Falasxiinonni gara kaabatti deebi'uu isaanii irratti koriidarii wal fakkaatu fayyadamaa jiru jedhame.